Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 1. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genezaaret jedhamu bukkee hin dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo isa irraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti hin bu'anii. Bidiroota lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii arge. Qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii inni kuturanii. Bidiroota sana keessaa isa kan Simoon yaabe. Simoonin bidiruu isaa bishaanitti buuse qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricha irra jira sana hin barsiisa ture. Dubbii isaa erga fixee yookiin erga dhaabee booddee Simoonin gara tuujjubichaatti hiiki qurxummii qabuudhaaf kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simoon immoo deebisee yaa barsiisaa eda halkan guutuu baay'eetti dadhabne homaas hin qabne amma garuu erga ati dubbattee dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhaa jedheen ammuma achittan dubbisaa isinii galaati dubbifadhaa. Galaa dubbifadhaati macaafa qulqulluu qabdu warri kaan bilbilarraa qabdu. Mata duree keenya galgala kanaati. Waan bara jireenya keessanii guutuu isin gargaaru. Ilaa gidduudhumatti immoo yaadaan na jalaa badaa jirtu namoonni muraasi. Achas immoo naa deebi'aa ishoo yerootti libsattu natti tola. Yeroo takkeettu natti tola na duukaa jirta jedhee yaada. Achumatti ija kee wattartee hafteennaan wayii arbaa wayii naannoo intinii wayii Addisaalem keessa naannooftee baadiyyaa wayii kee qoramaa jirtaa deebii dafii. Kanaafi sagaleetu dursaan mata duree keenya. Sagaleetu dursaan mata duree keenya. Waa'ee seenaa kana waan sammuu keessan atu dhiisaa beekam yoo dandeessanii ijoollee irraa yaada keessan kaasa. Sababni isaa maayikii hin qabanne malee isaanis iddoo maarsaa jiru. Maayikiin harkaan fudhanne malee ilaalila ijoollee. Ilaa dhaggeeffadhaa. Seenaa kanaa beektaa yoo jedhee Phexros lafa qurxummii qabuuti waamame yoo xinnaate nama muraasarra nan dhagaa. Kaan immoo wayiin shakka malee yaada kana hin dhabu. Tasuma hin dhabu yaada kana hin dhaba jedhee hin yaadu. Phexros beekumsa qaba malee sagalee hin qabu dura. Beekumsa maalii qabaa isa jedhu beekumsa ittiin qe'ee isaa bulfatu sirriitti qaba namichi. Beekumsa ittiin maatii isaa geggeeffatu qaba. Sirriitti mana isaa geggeeffata. Dhibaayee kadhaa ganda namaan naqu. Yoo dhabellee halkan guutuu laga bula malee. Namicha adagamaadhaaf. Dhibaayee takka birrii 50 naa liqeessi hin jedhu. Gaafti inni birrii hin qabu jedhe gaafa Yesuus duukaa bu'eedha. Hiikkaa mataa isaatii qabaa kun. Tas naa liqeessaa jedhee beeku. Yoo dhabee laga buleeti maatii isaa bulfata. Namichi kun nama hojiiti. Waaqayyoon nama hojii barbaada. Si'a tokko Phexrosiif harka keessa walitti rukutaa goboziidhaati. Ilaa dhaggeeffadha. Otuu hojii isaa hojjechaa jiru. Yesuustu naannoo sana dhaabata ture jedha kutaa kanarraa. Achi dhaabata ture. Namoonni immoo dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf gara Yesuusitti baay'ee tuutaan turan jedha. Tuutaan jechuun baay'ee baay'atan, baay'ee danooman, baay'ee dabalan, baay'inni isaanii guddaa ta'e jechuudha. Yesuusis dubbii sagalee Waaqayyoo isaanitti himuudhaaf of hin qusanne. Isa caalaa dhaabachuu dhiisee gara lagaatti gaafa siqu namoonni lama bidiruu isaanii miiccachaa jiru qurxummii qabuu dhiisanii gara bukkeetti yaadaan deebi'u Waaqoo si haa fayyisu. Achas deebi'ame qurxummii qabuu dhiisanii xiqiyyoo isaanii miicaa jiru lamaan. Beelaadha nama hojiirra oole baay'ee cinqamaadha keessattuu hojiin hojjetu hin milkoofneef taanaan sammuun isaa rabbashamaadha nama hojii beekuuf. Namni nagada deemu nagadee hin buufanne taanaan sammuun isaa kun cinqamaadha baay'ee rabbashama.
Yesuus jarri kun otuu hojiirra jiranii dhaqe. Hojiirra jiru. Isa hojjetan immoo hin dhaban. Gaafti sun gaafti isaan baay'ee dhaban sun gaafa baay'ee argachuuf jedhaniidha. Ila asitti dhabu ila asitti immoo baay'ee argachuuf jedhu. Asitti dhabanii baay'ee rakkataa jiru. Yeroon sun maayin yeroo sagaleen itti siqeen yeroo sagaleen Phexros faatti dhiyaataa jiru rakkinatu itti hammaataa dhabuutu itti hammaataa waan isaan beektu waan isaan amala ishee beekan qurxummii isaan amala ishee beekantu jette jalaa diddi'a baga buddeen kan dursu sagaleedha. Shema kanan isinitti maal shee kanan isinitti makana qabattanii magaltu ilaa dhaggeeffadhaaga Yesuus tataa buddeen nyaadhaa utuu hin jedhin bidiruu kana isa kan Phexros filate jedha. Bidiruun Phexros Yesuusin baachuu danda'a jechuudha. Bidiruun Phexros hirra ta'anii barsiisuudhaan mijataadha jechuudha. Jireenyi nama tokko tokkos hin barsiisu beektaa. Rakkinni nama tokko tokko hin rakkata garuu sin barsiisu rakkinni isaa. Ofima isaatii bu'a mana kee deebi'e. Nama meeqatu irraa baree hin baranne himtu. Kan Phexros garuu irraa baratama. Rakkinni Phexros barsiisaa cimaadha. Duwwaan Phexros barsiisaa cimaadha. Kan akka hiyyummaa waa nama barsiisu lafarra hin jiru. Kan akka qormaataa rakkinaa waa nama barsiisu gaafa rakkattu hojii sin barta, nama sin barta, fira sin barta, diina sin barta gaafa rakkattu. Gaafa rakkattu eenyu sitti dhiyoo akka jiru, eenyu fira kee akka ta'e, eenyu gaafa rakkattu si barbaadu, eenyu eessa akka ta'e jirtu gaafa rakkattu barta. Gaafa sarkiin bartu nama. Sabni isaa tikeetiin qabne guutee ta'a waan ta'eef. Eenyu mammaasi baay'ee tokko hin jiru. Maaloo maal jedhu amma gaafa keeshootumaa namaa maal godhu dhabnee gaafa farsoo dhugaa moo lafa taa'uu dhabneedhu mammaasa wayii jira. Kitaaba afaan Oromoo boqonnaa 160 harka ol fuudhe. Maqaa Yesuusin akkamitti na ilaalaa jiru. Nama sibiraatiin sagaleetu dursa jedhi itti midafiiti. Sagalee dursa jedhin sagalee jedhi dafi. Maqaa Yesuusin. Hirra taa'ee barsiisee jedha. Erga barsiisee booda dubbii isaa erga dhaabe hin jedhu amma iddoo ammaatii badhaate. Ilaa dhaggeeffadhu gaam. Hankeessani hankeenya sagalee dura yoo buddeen itti himte hirra keessaa si jedha. Sagalee dura yoo buddeen itti himte. Sagalee dura waan xaafii yoo itti himte. Sagalee dura yoo waan kalee isaatii itti himte. Sagalee dura yoo itti himte. Ammaallee gana jedha dana taa'e. Ammaallee gana. Kottu nyaattaa inni nama sibiraatiin. Buddeenni sagaleen dursa jedhin dafiiti. Sagalee buddeen dursa jedhi itti dafi. Kanuma qabattee gallaan hingaa. Kamtu kam dursa jedhan. Erga sagalee itti mee booda jarri kun sagalee quufaniiru. Hamma immoo beela'aniiru hin dadhabu buddeena nyaatan. Ila. Kiyyoo keessan isa hammaa kana achi butaati darbadhaa jedhe. Ilaa dhaggeeffadhu. Yoollee amanuu dadhabde. Yesuusumaan kabajuudhaaf waa godhime. Phexros waan tokko himeera. Nullee yaallee dadhabne garuu dubbii keetiif jecha. Kiyyoo keenya hin darbanne yookiin nan darbadha dubbii keetiif jecha nan darbadhaan. Hin amanu garuu sin kabaja baay'ee. Dhagaartaay. Dhagaara diishiin fuudhaa jira. Hin amanu garuu baay'een si kabajaan nama jalaa didan miti ati. Nama jalaa calluma jedhan miti ati. Yoodhuma amanuu baatan si kabajaniima yoo waa godhanuu waa namaa gootaa jechuudha mila. Nama jiraachifta yooma si kabajan. Yesuus du'aa kaasaa yoo amanuu dadhabde Yesuus jiraataa ta'uusaa amani. Eewu namni dubbiin kun galaafii jiru maqaa Yesuusiin. Ilaa dhaggeeffadhu. Yesuus naafa diriira amanuu dadhabde maal goota ammati milikkita adaraa Waaqayyo. Atiyyuu milikkita wayitoo waldaa taa'aa jira. Milikkita maal gootu ati fayyaan kee milikkita. Funyaan kee milikkita. Inni albeeni bara 1984 fakkaatu kun. Funyaan kee milikkita, iji kee milikkita, gurri kee milikkita, harka kee mee ilaalme harka kana.
ilaali nyaa harka kan kee ilaali maayin ilaali gurbaa milikkita markiun ati yoo milikkita maal goota reemmat fayyaamti ka'u milikkita koon waanumti wayi kettaa ila akkan namatti godhachuun isaa milikkita ila akkan itti libsatu gurbaa mee nama si biraa ilaal ati yoo milikkita jedhin egaa waaqayyo yoonni mindaa kuma kudhan sii gashee ati immoo bara kee guutuu iddoo aarsaati hojjetta namni tokko tokko akkuma nama goomsee hababbalee wahaasaa kana harraba kana daddarbee namarraa birrii fuudhu yesuus irraas waa fuudhee ba'uu barbaadu dhugaadhaa jedhiin nama si biraatti galagalii dhuguma siin akkumatti indirii godhee ma waarraa fuudhee ba'uu barbaada hin namnee nama meeqa taazabeen erga waldaan kun hundeeffame zeeroorraa kaasee ol bunnaan har'a waldaa kee kan hin jirre meeqa jira meeqatu jira jedhan waaqayyo bara dabarsee finnaan hamma miilli cabuutti hin dhufan gaasan hamma kaleen madaa'utti hin dhufan hamma iji dhukkubsatutti hin dhufan warra akkasii maa inni yooti kana naa qote ani immoo iddoo aarsaa kee ijaara gaafa milkooftu iddoo aarsaa dhiisiiti ati iddoo aarsaa miti iddoo haasaa ijaaruutti deebita mana caafaraa ijaaruutti deebita hoteela dhaabuutti deebita mana bunaa ijaaruutti deebitaati maal sin beennu maal si beekamani nama si biraatiin kan dursu buddeen miti sagalee dhaniin dafiittimi akka aaru wayirra tokko amma akka echaaran makka kootama jaljiisa quba kee ol fuudhaa fi ilaagaa ishee wayyaa kee akka godhan sanan jibbee ijoollee durba nan dhufa dhugaa waaqa si biran immoo dhufa akkasin godhin shat godhi keessaa ol fuudhe iyyaati yeroo sadii sagaleen hin dursa jedha sagaleen jedha malo sagaleen hin dursa jedha iyya hin dursa sagaleen buddeen dursa sagaleen fooqii dursa sagaleen viillaa dursa sagaleen isa dursa lafa uumeedha sibiraas dursa argachuu qaba bannaati sagaleen dursa qaba sagalee harka rukutaa sagaleetu dursaa dhoqa kana laam kana kee kana qabattee gallaan hingaa kanuma qabattee gallaan hingaa bakka maaltu dursa buddeen dhaafii miindaa alamanaa bamana sagalee sagaleedha salagee miti sagalee qabi ko dama harka nama si biraa qabii ol fuudhe yeroo ila namni tokko yoo jireenyi isinii mijachuu dide namni haasaa keessan jibbe qo'a itti deebitu harka qabu haasaa keessan baay'ee namni yoo jibbe istaayilii keessan jijjiira irra deebiin isinii mashee kan namni tokko dhugaan isiniin jedhan qeesii ba'eessa tokko qabna nuyi waldaa keenya qeesiin kun hintalli way yeroo hundumaa gaa'ila koomnaa kadhadhaa gaa'ila sanbatas jimaatas qanii sagantaan jiru hundumaa mee warra rakkoo qabdan kottaa hodhan akkas gochaa dhuftina talaa maal taate hodhan gaa'ila guyya erga kadhatee fi dadhabeeti gurbaan wayi waldaa keessaa sin fuudhaa jedheen ila dhaggeeffadhaa waan isinitti hima isa duraa dhiisuu didde isheen maayin guyyaa tokkoof yoo itti sittee qirqiddellee naman kofalle itti hima nama turu dhuguman isinin jedha nama biratti haasaan keessan fudhatama hin qabdu qayyariiste yaalike siiree sii taatee namichi jibboote fagag jedhime jechaadhe nama si biraatti galagalitu kolfa baalukkaatti kolfa baalukkaa maayi dhuguman isinin jedhaa jedham of kostor of gootanii dadhabdan taanaan qayyarista yaalike namaa wajjin waan walii galu kalaqi si keessa jira barbaadi argadhu si keessa jira wanni addunyaan kun jaallatu waan biyyi kun jaallatu eessa jira beektaa suma keessa jira wallaalte malee nami kan ammati nam fokkisee waaqayyo takka godhee na uumeet biyya gurguddatte keessatti namni fokkisan fuula isaa bizinesiitti deebisaa jiram mucaanni mataan isaa hundurii tokko addi isaa laadda nagaa dhufe yeroo inni dhalate hundumaa foggora hundumatu mucaa sana yeroo inni mana barumsaa akkatti dhaqu dhabe har'a garuu biili eener adda isaa sanaan la isuma bizinesiitti deebisa of argate namichi dhuguma siin jedhaa harki kee kun madda galiitiim ilaa kun ilaal meerka kana madda galii
Funyaan keellee nagarta. Hin argitu. Meeqa bibee? Ilaa kun madda galii. Jireenya kee guutummaarra Waaqayyo qabeenya kaa'e. Garuu situ argachuu dadhabe garuu. Lafa ishee dhabdee abbe. Tokkoof Waaqayyo qabeenya miilarra kaa'aaf fiigee dorgomee milkaa'a. Isa tokkoof harkarra kaa'aaf, isa tokkoof ijarra kaa'aaf. Tokkoof mi'a haqwaamiir maali haa dhaabisaa jedhama. Eessa yaaddiin talli kun? Ilaa dhaggeeffadha. Maali haa dhaba dhaabannaan isaa jette. Ilaa achirra kaa'eef. Amma isin qofaltuun warra qeedhan hintinirra maal jedhu amma isaanii warra maal jedhamu fixeeraan warra Miss Tourism maal jechuudha afaan Oromooti. Miss Tourism jechuun faashin shoochan shaakaltan amma mana keessa maali nama waraabu dhibe malee mana keessatti ijoolleen durbaa keenya dhumaa hirtatuma sochii akka jedhanii. Deemee ka dhumeem dhumteem ijoolleen keenya mana keessatti. Maal taatan nama moodelistiidha gurbaan tokko leengadhu. Akka waraabessa eegeen irraa jidee takkan. Ilaa dhaggeeffadhaa qoosaadha miti gaamma nuun ittiin kofalle gaam. Isaaniif hoo birrii. Si'a tokkitti hoteela tokko dhaqanii firinkis jedhanii isaan meeqa fuudhu beektaa? 50,000 20,000 faa fuudhu isaan. Atoo 40 irra caaluma eeggee jaawni deemu. Jireenya kee hundumaa birrii madda galiitti deebis qabeenya guddaa sirra jira. Nama sibiraa of dagattee balitti godhe tashitti godhe of dagattee qabeenya guddaa sirra jira dhimma naati. Maal ta'e? Hukuma nama meeqa jira miidiyaa kanarra callumattanii na taa'inaa waa baraame irraa hojii waliin daddabasinaati. Nama nami meeqatti kolfa fooqii ijaaree jira. Meeqa isinitti kofaltula itti kofaltanii meeqa isinillee nullee walitti kofallee dhiibna. Tokko kolfeen nan bashannansiifti abbee kun sammuu kofirii goote dhaqee makiinaa kennaaf. Ilaa kun abbee gurbaan kun sammuu kofirii goote dhaqee 100,000 kennaaf. Meeqa dhaabadda illee kofaltanii galtu.